marsaa sadaffaa dhimma araaraa jedhamu kana gama keenyaan waan namni nutti himes hin jiru, waan quba qabnus hin jiru. Gama keenyaanis dhimma nagaa haasa'uudhaaf yeroo kamiyyuu qophii jechuudha. Mootummaan waloo jiraatee gara gartee dimokiraasiitti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Kallattiin ittiin deemamu kanadha jennee waan lafa keenyatu jira. Mootummaa ce'umsaa gaafattani jechuudha. Mootummaa waloo ijaaruu. Aangawoonni mootummaa wanti isaan jedhan qabxii lamarratti walii hin galle. Inni tokko aangoo nuuf qoodaa jedhanii, inni lammataa immoo hidhannoo keenya hin hiikannu nuun jedhaniiru waan jedhu. Aangoo sadarkaa Oromiyaa irraa kaasee federaalayyuu dabalatee amma gartee onaatti isinii kenninaa yerootti jedhan qabu jechuudha. Aangoo nuti gaafanne hin jiru. Aangoon akkaataa kamiin fudhatama? Sirna ittiin aangoon ittiin fudhatamu uummataaf diriirsinee jechuudha. Dhimma hidhannoo laallatu sababa qaba. Sababni hidhannoon itti qabatameef sirna ittiin uummanni dhimma isaa irratti murteeffatu sana otoo hin diriirsiin qawween hiikkattu hin jiru jechuudha. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana dura qaama gartee irraa fagoo jirutu irratti murteessaa ture. 1991 2018 waanuma wal fakkaataatu dhalate ammoo daameejiin 2018 isa akka 1991 hin turre. Ammas adeemsa kana keessatti abbaan dhimma sududaan irratti hirmaachuu danda'utu itti jira. Ejjennoo jedhuun akka gartee jaallan dirreerraa irratti hirmaatan goone jechuudha. Taanzaaniyaatti hin hafne ammallee dirreedhuma jiruu jechuudha. Uummanni dararamaa jiraan dhugaa. Eenyutu dararaa jiraan gaaffii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo haddeessuudhaa fi qaamni hidhachiifamee bobbaafamee jira. Yakki akkanaa kadalagamu gama mootummaatiin akka ta'e hubatamuutu jira.